ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ አለሁ። ዛሬ እናንተ የመጣሁት አንድ ነገር ይዤ ነው የመጣሁትና እባካችሁ ሼር አድርጉና ኮፕሊንግ አድርጉና ለሚመለከተው አካል ስጡልኝ፣ አድርሱልኝ። ምላችሁ ነገር ቢኖር ምንም ማለት አልችልም። እዚህ ቤሩት ነች ያለችው። ከመጣች ወደ 5 ወሯ ነውና ምግብ የለም ውሃ የለም። በጣም እየተሰቃየች ነው። ሴትዮዋ እንደፈለገች እየቀጠቀጠች ያዝ ነው፣ እየመታች ያዝ ነው። ምንም ማድረግ አልቻልኩም እና ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እባካችሁ መርዳት የምትችሉት ማዳን የምትችሉት አዝኗል። በዛ ላይ እየታመመች ነው። asdubai kana keessatti kan rakkina hedduu keessan jira nabaraara kan jettedha. Ashamaar kafoon hordoftoota kabajamtoota chaanal YouTube gara jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqayyooniif wayyatu jecha. Egaa maal seetanii obboloota koo yeroo baay'ee ijoolleen akkanaa kuni dhugaas ta'e gimmaashni isaanii osoo beektanii manuma sanii ba'uudha jecha kan bu'an isin jiru. Kan garmalee itti cimee bu'an isin jiru. Yaa ta'u malee maal jechuu barbaadetanii biyya kana keessatti amma Dubaay kana keessatti seerri dura beektanii mootummaan asii akkas badaa tarkaanfii fudhachaa hin jiru. Kanatti maan nu godhaa jedhaniiti beektanii yeroo jalqabaa sanitti mootummaa yeroo darbee boqate isaa kan seera kabachiisaa ture jechuudha. Amma kun amma garuu seera akkas baduma eenyuun jennee ijoollee baay'een asitti lubbuun isaanii an darban ni jiru. Haa ta'u malee badaa seerri akkas hin jajjabaanne jechuudha. Egaa dura Saudi Arabia keessatti ijoolleen baay'ee kan rakkataa turanii keessattuu bakka lubbuudhaan irree kan darbanii garuu adabbii sirriitti adabbii adamnaan adabbii cimaa itti kennu jechuudha. Isa bira darbaniitu namoonni tokko ijoollee kanas ayyaa turanii hedduudha jechuudha. Biyya san keessatti ijoolleen asaqaayyamaa turte baay'eedha. Egaa amma yeroo ammaa kanatti seerri sirriitti cimee seerri dhugaa dubbachuuf imbaasiin Saawudiitii fi imbaasiin Itoophiyaa seera baay'ee amma fakkeenyaaf sarratanyaan takka asii deemtee rakkinni irra hinga gara imbaasiitiin amma fakkeenyaaf gara mootummaatiin gaafa deemanii ijoolleen gara mootummaatiin gaafa Itoophiyaadhaa gara Saawudi Arabiyaa deemanii rakkinni akkas itti hin cimu. Maaliif jennaan injijiiruu fi akkasumarree to'annaan illee hin jira hin to'atamu gara seera qabeessan gaafa deemanii jechuudha. Saawudi Arabiyaatti duraayyuu jalqabumaayyuu jechuudha. Garuu gara daldalatiin warreen deeman baay'ee asaqayyamaa kan jiru. Mootummaan hin beeku waan ta'eef malee adabbii cimaa itti kenniti Saawudi Arabiyaan jechuudha. Sirriitti adabbii bareedaadha isaan kan kennanii. Namoonni achi keessatti dhugaa dubbachuuf sodaanii qabu. Garuu tokko beektanii gara seera qabeessan warra hin dhufne kana asaqayyaa turan jechuudha. Sirriitti asaqayyaa turan ijoollee. Egaa ammas immoo biyya kana keessatti mootummaan asii kunii fi imbaasiin gaafa mootummaan Itoophiyaa gaafa walii galanii seerri kun amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuu fi biyya kana keessatti kan seerri sirriitti mootummaan sirriitti kabachiisu biyya zeegaa biyya Filiippiiniiti. Sarratanyaan isaanii biyya kana keessatti dhugaa dubbachuuf waa takka taanan hin dhiisu mootummaan achi jechuudha. Biyya kamiyyuu maan ta'an garuu waanis keenya mootummaa maal taatee jecha duutee jiraattee ka'e eenyu siif hin jedhu jechuudha. Siif hin dhimmamu. Kanaafiyyuu maal jechuu barbaadetanii egaa warroonni seera qabeessan biyyarraa irree amma seerri baay'ee gara seeran gaafa deemtanii gara Saawudi Arabiyaatti gaafa seera qabeessan deemtanii iyyannoo isin argattu gaafa rakkinni tokko simirra ga'ee gara seera qabeessan yoo isiniif danda'ame gara seera qabeessan deemaa. Akkuma argatan mucayyoon dura amma dallaarraan kan dhufte namoonni baay'een ijoollee baay'een dallaarraan kan dhufan garuu immoo dallaalli suni inni Itoophiyaa taa'ee anuma itti ergisan gaafataa ishii maalitti walii beekti.
Kanaafuu rakkin akkanaa kun osoo isin irra hin gahin gara seera qabeessa ammoo barbaadee haa turuuti. Ani achitti qarshii meeqatama kaffalturra asitti dhufte rakkina hedduu si mudataa jechuudha. Siifirree hin jijjiiran. Kanaaf ijoolleen yoo jijjiiruu fi baatan yookiin mana madaamii keessatti waan ta'e of godhu yookiin immoo namoota meeqaan kilooriksii dhufu. Biyya kana keessatti kilooriksii dhiisatoo dhugaa dubbachuuf waan marsii ta'e harkatti argamnaan adabbii waggaa 15 biyya kana keessatti jechuudha. Namni kilooriksii dhuge ni adabama. Ani jechuun ni adabama gaafan jedhee dhugee amma fakkeenyaaf mucattiin takka eeggadda kilooriksii asitti dhugde. Mana madaamii keessaa osoo hin taane ishiin suuqii qabdee biyya mushkilaa wayiitii jira dhugdee bakka ishiin jirtu sun akkasitti kilooriksii gaafa jedhamu adabbiitu jira jechuudha. Yaa ta'u malee immoo ijoolleen akkasii ijoollee meeqatu asitti ofiin of ajjeestee yookiin of duutee yookiin akkana taatee jedhuufuma isaaniitii ajjeesanii jechuudha. Asitti biyya kana keessatti dura hin jiru dhugaa dubbachuuf tarii yoo balaa tasaa ta'een alatti Araboon homaan guutu maaliifii kaameraan alaa fi mana yookiin immoo lafa keessarree waan jiruuf kaameraan eessuma jirtuu biyya kana keessatti hin baatu jechuudha. Namni dhugaa dubbachuuf lafa keessa biyya kana keessatti amma daandirraa uduma waanuma fee ta'e jalaa hin baatu waan tokko badee hin badu jechuudha. Hinuma qaba isinii galee. Kanaafiyyuu maal jechuudha fan ture bicayyoon ture amma beektanii kanaaf gara seera qabeessan warreen dhufuu barbaadan karaa seera qabeessan koota dallaalota hin amanina. Dallaalonni osoo homaan beekin bakkeetti singatti birrii amma warri dhiiraa namoota meeqa Dubaay kana keessatti rakkataa ture. Amma garuu seera qabeessa ta'ee jira jechuudha. Ijoolleen dubartiillee akkasuma namoota sin fidee namoota sin ergisan lakkoofsa isaaniitillee maqaa isaaniitillee qabaachuu qabdu jechuudha. Karaa imbaasii keessaniif deemtu isa itti kennisu wuccii keessaa baasuu jechuudha. Yookiin immoo kaffaltii warroota isin fidee akkasitti sinassa qaayyeessan ijoolleen dhiiraa namoota meeqa dhugaa dubbachuu waan baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisu ijoolleen dhufanii osoo hojiin argatin osoo nyaata tokko argatin barahaa akkuma akkanatti akka abiddaa kana nama guba isaan booda ijoollee miskiin ijoollee xixiqqoontu namoota meeqa lubbuun isaanii darbe dallaararraa dhufanii jechuudha. Gara seera qabeessan yoo dhufte ejjumattuu baddee toon baddu. Hojii mootummaa seentaa hojiin illee yoo dhabame imbaasii deemte iyyatta. Kanaaf tokko argee tokkorraa barachuudha. Namni tokko arge tokkorraa barachuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya yeroo baay'ee mushkilaa irratti hin kufinaa rakkina irratti rakkina iffidina. Kanaaf karaa seera qabeessan dallaalonni attuudha. Biyya kana keessatti dallaalonni warri dhiiraa isuma amma kaleessa dhuftee har'a dallaalaa taati. Waan keessa hin beekin hojiin hin jiraa osoo hin beekin hojii argine koottaa jedhu. Hoggasinni paaspoortii isaa baafatee birrii waan qabu gurguratee dhufe. Yeroo dhufu sana as ga'e hojiin hin jiru. Warreen shifirnaan dhan dhufan asitti shifirnaan hin jiru. Shifirnaan gana biyya kana keessatti qarshii baastee takka jettee irra deebitee baratta malee akka Itoophiyaatti birrii kaffaltee gobboodha. Akkasii makiinaa barachuun irree kan biyya kanaatii fi kan Itoophiyaa garaa walitti hin dhufu jechuudha. Itoophiyaatti amma fi waggaa 10 yoo oofi gana takka jettee irra deebitee asitti barattaa jechuudha. Maaliif seera adda gana qarshii baastee barattaa jechuudha. Achitti namummaa silxanaa qabutu si barsiisaa sitti poolisoota barsiisa. Kanaafiyyuu wannumtu hunduyyuu gara warreen shifirnaatti dhaan dhufanarra oolotii gaala eegu. Qilleensa siyyuu itti jijjiirame immoo barahaan akka wayii kanatti gadi nama gubaa aduudha. Achi keessaa dhufanii asitti hin baran. Ijoolleen namoota meeqa miskiin urfatta. Innaa kana hiikaa yaa obboloota koo ishee wadamina gara seera qabeessan koottaa yeroo dhuftan dallaalurra ta'an deemina.
seerri gaariidha hin kasnanna waan akkana goona jettanii kana kaasasuun nama hin dhibu garuu immoo porosasii qaba porosasii baay'ata ammasittuu immoo rakkina keessatti kufte akkasii waan hundaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa daldala sobduurraa of eeggannoo godhaa qarshii keessatti tokko argitanii miidiyaarraa ni argitu namoota meeqa akka dhume namoonni meeqa qarshii isaanii dhabanii akka bu'aa jiran ni argitu oduma isaan arganuyyuu namni miidiyaa qabu dhufee itti dabalamee asitti rakkataa jira amma garuu hin baasin takkaan ishii warroota daldalaa ta'e warroota biyya kana keessa seera qabeessa kan seera hin qabne hundi ishii baasuudhaaf jedha jechuudha akkasii waan hundaafiyyuu waaqayyo nagaa nuuf haa buusu ijoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha isiniin jedha egaa warroonni rakkina keessa jiranirree waaqayyo rakkina keessa isaanaa baasuu obboloota keenya miskiinota dhugaa dubbachuu hedduu takka garaa nama nyaatu ijoolleen lubbuudhaan darban yaan mana keessatti saqayya'amaa jiran yaan bakka tokkotti galanii too akkanitti baraha minkeeyyifiin irraa jiru siqaayii meeqatu jira seetan ana akkasii waan hundaafiyyuu nagaa naa turaa isiniin jedha turtii gaarii